ta'uu dadhabni isa jedhu jechuu dadhabuudhaanii kun nutti dhufe. Kun immoo waan biraa miti. Achisan namni dhibee ofii of eega malee namni qoricha hin argatu. Asis dhaqnu achis dhaqnu dadhabbiin kun maaliif nutti dhufe? Qaaniin kun maaliif nutti dhufe? Of yaaduu dadhabuudhaan. Ijaarsi keenya gadaa gubbaatti dhaabbate. Gadaan innaa faca'u inni walitti qabee daandii baay'ee Oromoon kutee farda isaatiin gulufee iddoo baay'ee ga'uu danda'u. Innaa dhaabbatu achitti dhaabbate. Sana booddee maaltu amma nutti dhufe amma iddoo tokko tokko akka Booranaa akka ta'u iddoo tokko tokkotti hafe malee sana booddee maaltu nutti dhufe yoo inni isa durii sana deebifannee haaromfannee gadaa sanaanis cocho'aa jirru yoo moodan weedhaaf akka namni of ijaarutti immoo of ijaarree laga ce'aa jirru jidduu kanatti of ijaaruu dadhabuudhaanii qaalii keessa seene. Borus iftaanis waggaa 100 borus hoo wal gaafanne qaanii kana keessaa kan maal of ijaaruu danda'udha. Of ijaarre maaliif humna arganne? Ollaan nu kabaja. Inni amma inni hojjetamaa jiru bari waan biraa miti tuffiidha. Namni dhufee barreessu wajjin jiraadha jedha malee qe'ee keetii naa deebi'ee aditti abbaa biyyaan ta'a abbaa qe'een ta'a jedhee nama qe'eedhaa hin rayyaa hin buqqise. Ota illee wajjin jiraannaa jedha. Tuffiin darbee kana bira darbee maa'inni Oromoon dachii ofii gubbaatti falmachuu hin danda'u. Deebisee nagaa nutti hin darbatu. Hin ka'u jedhee hin didu. Dachiisaa baasfatti hin du'a malee hin ka'u jedhee hin didu.